Hayena shama kam naga jirtu harralee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Jawala kee keessaa suuraa dhabdee ni beekta yookaan viidiyoota dookumantaroota garaagaraa barreeffama namni karaa onlaayiniitiin siif barreesse yookaan wanta sooshaal miidiyaa kanarraa fayyadamte gadi buuste jawaaluma kee keessatti eefa jawaala bitti hamma irratti fayyadamtu hundaa'u jawala kee keessaa dhabdee ni beekta. Eessa na jalaa gorte eessa na jalaa dhabamte jettee barbaadde ni yaaddottee ni beekta. Kanaafuu yaaddee mataa gadi hin cabsin karaa salphaan argatu dandeessa. Har'a saniif deebii kan ta'u isiniif qabadhee dhufeetin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota aappii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee jira. Karaa namni beekaa fi wallaalalleen ittiin argatu aappii karaa dheeraa isiniin oofne laaftumatti waan isin hamma amma jawala kanarratti fayyadamtan ol baasee isin argisiisu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Maarree isinilleen chaanala Oksijiin Oromiyaa akkuma iskiriin irratti maqaa isaa argitan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo feelii fuula dura jirtu irratti cuqaasuudhaan all irra kaayyachuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoon nu gadhiisnu otoo isin hin barbaanne qilleensarra qaxxaamurtee ufumaan bararte isin bira geesse isiniin jenna. Eega keessa dhuftaniis waan diimtuu eega tuttan booda bakka viidiyoo jettu kanarratti cuqaasuudhaan hordoftoota fi kabajamtoota kunoo viidiyoota baroomsa adda addaa waan viidiyoota ergaa baay'ee gorsa baay'ee of keessaa qabdutu keessa jira. Kanaafuu karaa kanaan seentanii daawwachuu hin dagatina isiniin jenna. Amma kallattimaan karaa baroomsaa isiniif qabadhee dhufetti isin Tolee hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Aappiin har'a isiniif qabadhee dhufee kunoo isa kana aappiin isa kana eessaa arganna jechuun keessan hin oolu. Linkii isaa description boxii jalan isiniif kaayoo kaa'u komentii jalqabarraan isiniif kaa viidiyoo kana jala jechuudha. Dhaxxanii achi jala buufachuu ni dandeessan yookaan telegiraama keenya dhaxxanii Oksijiin Oromiyaa jettanii barreessitanii argachuu dandeessanii achi jala buufachuu ni dandeessa. Warreen gaafachuu barbaadan hundi keessanuu kunoo telegiraamni keenyallee maqaan isaa akkuma asirratti argitan kana kunoo Oksijiin Oromiyaa jaa asirraa dhuftanii gaafii barbaadan nu gaafachuu ni dandeessan isinii jenna. Aappii kana eega buufattan boodan irratti ni cuqaastu hamma inni banamuutti ni eeggattu. Kunoo afaan barbaadan Ingilish moomaal wanta barbaadan kunoo nama Ingiliffaan irraa qaba qastii fuula dura jirtu tana irratti cuqaasuudhaan afaan barbaadan akkeessaa filattu. Ani amma kan hin barbaade Ingilish waan ta'eef gadi irratti get start bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Get started irratti eega cuqaastan booda akkanatti beeksisa isinitti fida close irraa gootu. Sana booda kunoo yeroo inni akkanatti isiniif fide hordoftoota fi kabajamtoota maal gootu irraa back gootanii irraaf duuba hin deebina hin sodaatina. Bakka suuraan namaa keessa jirtu ishee fuula dura keessanitti argamtu tan bakka nan xiyyeetti isiniif qabu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof. Kunoo akkanatti isiniif ba'a. Yeroo inni akkanatti isiniif ba'e iskiriin images bakka jiru kanarratti suuraa keessan kan iskiriinarra laaluu barbaadan san asirratti kilik gootanii barbaadanii jechuudha. Ammas beeksisa kana irraa kiloos gootan hordoftoota fi kabajamtoota kunoo amma asirratti barbaadaa jira jechuudha. Kunoo hamman an keessaa qabu hundaa'u lakkaa'ee qolnaa darba jechuudha. Obsitanii eeggattu. Suuraa gaalaarii waan jawala kiyya keessa jiru hunduma jeeneraalii jawala kiyyaatti kunam dookumantaroota garaagaraa barreeffamoota adda addaa waan ta'e hundumaa kallattii kanaan ol naa baasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanti kun waan isin hin barbaachisne hundaa'u akkeessan deemtanii yoo keessaa dileet kan gootan ta'e jawala keessan akka hin guutamnelleef gatiin jawala keessan guutamullee gadi bu'aa dhufaa jechuudha. Kunoo amma wanti ani hin beekne hundi aappoonni garaagaraa kanan gabbuuseen haqe jedhu hundi akkeessa argama jechuudha. Kunoo baakgiraawundoota garaagaraa tokko keessa jira. Suuraan kun hundinuu kan an dileet godhee jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana akkeessaa baasuudhaaf waan biraa wanta namni profaayila irratti hidhatee jiru guutuu profaayila namaa sanillee kontirool godhee if keessatti qabata jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Amma fakkeenyaaf anama telefoona kana ol darbuu yoo niin barbaade isumarra yeroo tokkoof tuttan akkanatti raa'itii yeroo inni itti isinii godhe
story bakka jiru kanarratti inni cuqaastu kallattii maan ol isinii ba'a. Delete godhuu yoo barbaaddanis kunoo bakka qalama diimaa tana delete bakka jettu tanarratti inni cuqaastu guutumatti nama delete godhuu yoo hin barbaade kunoo akkanatti naa dhufa cancel irraa deebuu barbaada fuuldura balleessuu barbaada yaada yookaan delete godhuu barbaade balleessuu barbaade delete tuqa kunoo amma bakka sanii kallattii maan badee jira jechuudha. Kan suuraa akkanatti suuraa isin jalaa bade keessa gaddeemtanii barbaaddatanii baafachuu hin dandeessanii jechuudha. Iskaan viidiyoo bakka jiru kanarratti immoo viidiyoo isin jalaa bade yookaan viidiyoo wanta jawwaala keessan keessa jiru guutumatti asiin isiniif baasa jechuudha. Ani amma viidiyoo baay'eetu jira waan ta'eef hunda lakkaa'ee fixuu hamma inni lakkaa'ee fixuutti zaanna dheeratti daqiiqa dheeratti waan ta'eef addaan mureetiin yeroo inni fite isinitti deema. Kunoo amma viidiyoon an keessaa qabu guutumaan guututti akkanatti ol jaasee wanta ani hin eegne waan ati duraan gaafa silkii bitattu keessatti silkii kanaan suuraa kaatee yookaan viidiyoo ittiin waraabde hunda walii qabatee kunoo akkanatti kan ani hin beekne hundaa'u naa fidee jechuudha. Kanaafuu viidiyoo akkasitti argane akkamitti ol baafanna jechuun keessan hin oolu irratti ni cuqaastu yeroo tokkoof dhiifama kunoo gizee tokkoof akkanatti irratti cuqaastu. Sana booda bakka jalaa kanatti kunoo akkuma reefun tana suuraa ol baafattan sanitti isiniif bajechuudha. Restoorii bakka jiru kanarratti eega raayitiitti gootan boodan irratti ni cuqaastu. Sana boodan gaalaarii keessan keessatti gadi buufattanii suuraa kaaniin yookaan viidiyoo kaaniin walitti dabalatuu dandeessan jechuudha. Balleessuullee yoo barbaadan kunoo bakkuma dileetii tana tuttanii balleessitanii jechuudha. Akkasitti barreeffamoota garaagaraa kan screenshot isin gootanillee achi keessatti argattanii jechuudha. Inni biraa immoo dokumantaroota garaagaraa yookaan ammas kan biraa otoo karaa dokumentariitti isiniin dabarsine iskaan aadiyoos bakka jiru kana aadiyoo sirboota garaagaraa sirba gara audiyootiin isin jalaa bade hundaa'u kunoo asirratti tuqxanii akkuma karreefuu san argattanii jechuudha. Kunoo amma ana keessa naa jira kan irratti baasuu barbaadanillee akkuma karreefuu sanitti irratti baafattanii jechuudha. Kunoo delete yoo godhuu barbaadan delete bantanii taphachiisuu yoo barbaadan open bakka jedhu irratti ni cuqaastu. Yoo asuma keessatti save haanaa ta'uu gadi buufisuu barbaadan kunoo save bakka itti irratti nuttu na bakka bira irratti yookaan faayila bira irratti yookaan nama biraatiif share godhuu yoo barbaadan kunoo jala kana jira share godhuuf dandeessan jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Inni kabiraa immoo iskaan dookumentarii bakka jiru kanarratti dookumentarii keessan barreeffamoota garaagaraa hinciitii keessan kan silkii kana keessatti ol kaawwattan hundumaa argachuuf kan is jala bade kan badees kan silkii keessatti isin beektanis kunoo ani ammaaf dookumentarii nan qabu kunoo kanuma akkanatti dookumentarii kana irratti tuquun wanta isin keessatti irratti barreessitan san barreeffama keessa san yoo ol baafatu barbaadan seef bakka jiru ni tuttanu gadi buusuu yoo namaaf sheer godhuu barbaadan sheeriin kunoo balleessuu yoo barbaadan as tuttanii balleessuu dandeessaniin isiniin jaa. Hordoftoota fi kabajamtoota viidiyoon irraaf qabadhe kanumarratti raawwata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagattiin isiniin jaa. Viidiyoo laaltanii keessaa baatan boodan hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Like tuquu aadaa godhadhaa isiniin jenna. Gaafii barbaadan komentii jalatti nu gaafadha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Turtii gaarii.